PA maqaa keessan ibsa. Ana dhufu maqaan kiyyaa Haruun Abdullahi jedhama. Maqaan kiyya Tamaam Gammachuu jedhama. Maqaan kiyyaa Eebbaa jedhama. Maqaa keenaan Jamal jedhama. Egaa warri gruppii as baas maqaa isaanii himatanii jiranii wal barannee jira. Baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyatti affeeramtanii nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Egaa qophiin keenya jalqabee jira. Warra jalqaba irratti kan gaafatamu warra gruppii Aati. Itti aanee warra gruppii Baati. Ammaaf warri gruppii A muuziqaa amma isinii bannu kana bakka dhaabirraa itti fuftanii akkasuma artistii yookaan weellisaa nama muuziqaa san sirbe nuuf himtaa jechuudha. Qophiidha. Qophii. Hayya warra garee A keessaa namni gaafii gizee jalqabaa gaafannu Haruun. Haruun gaafii jalqabaatiif qophiidha. Qophii. Weellisaan kun maqaan isaa eenyunni bakki inni sirbatti dhaabiraadamu immoo sirbi. Irra deebitee na gaafachuu ni dandeessa. Yoosif hin galle. Wallee harkaa qabna abbicha harkaan qabnu gaara kontana. Hayyee weellee yoo lolte abbicha deebisuu hin dandeessa. Abbichumaa harkaan qabne yoo. Weellee hoo? Wallee afaan harkaan qabu. Hayyee. Dar. Hayyee carraa san isin deebisuu danda'a akka gareetitti. Tamaami. Ish. Adam Haruun. Erganee carraa tokko. Mana keessa moo? Carraa sadii qabdan. Lama. Sadii. Afur. Shan. Ja'a. Torba. Gizee taan harkaa qabna harree sana gayaa. 8. 9. Hayyee carraan isin irra tareera. Warri garee A qabxii isaanii fudhachuudhaaf weellisaa kana akka yookaan immoo muuziqaa kana bakka inni dhaabirraa yaaluu ni dandeessan yookaan immoo carraa isaanii fudhachuudhaaf qabxiin isinii kennamaa jechuudha qabxii sun. Yoo ta'e arganne. Ati argatte qabxiin isaanii sun si'ii kennama. Hayyee isin lamaatu dhabdaniirtan muuziqaa kana dhumarratti kan deebisnu ta'a. Gaafiin keenya itti fufa. 0-0. Garee baa qophiidha isin. Qophii. Garee baa kan jalqaba gaafatamu waaqoodha. Waaqoo qophiidha. Yes. Jimaranii deebisuu hin dandeenyame? Hayyee weellisaan kun eenyu maqaan isaa? Jalqabarraa bakka inni dhaabe sanarraa itti fufaa irra deebisuu isinii danda'a. Irra sunaa deebisan. Hayyee. Adam Haruun. Nyaanni carraa tokko. Egaa daqiiqaan keessan jalqabee jira tokko. 2 3 4 Usmaayyoo Muusaa. carraa lama dhabdaniirtan tokko 2 3 4 Halloo Daawwee. egaa carraan keessan isin jala tareeraa weellisicha hin arganne warri garee A bakka isaanii butanii qabxii isaanii fudhachuudhaaf weellisaa kana deebisuu dandeessanii guutuu isaa argachuuf immoo waan inni jedhe sanirraa itti fufuu ni dandeessan. Ishi.
hayyee Eh? hayyee Adnan. hayyee gaafii jalqabaa argatanii jiranii carraa isaa guutuu isaa argachuudhaaf dammoo bakka inni dhaabisan irraa jechuu ni dandeessan. Ishi. Karaa shaggarii bahuu. Irra deebis banna. Achii wal eegalla. Yookaan maqaa himne harkan ni jaa. Maaltu si barsiise jibbaa namaa. Wenga. Xiqqoo yaala. Hayyee carraa gareen baa dhaban gareen aan arga jirtanii qabxiin isaa keessan tokko duwwaadha. Qabxii lama gaafatamtanii gaafii lama gaafatamtanii gaafii lamaan keessa tokko isaanii gaafii tokko gaafatamtanii tokko isin lamaanuu deebisnee qabxii keessan isaan deebisanii argatanii jiru qabxiin keessan tokko duwwaadha. Ammas itti fufna chaalenjii keenya. Garee A qophiidha. Ishi. Eenyu maqaan isaa? Weellisaa kun eenyu maqaan isaa? Ala daddafaati. Eenyu. Egaa daqiiqaan keessan jalqabee jira tokko lama Maal jaaniin gaa kiyyaana andaalam. hin arganne carraa lama dhabdanii tokko waan beenu lama sadii Kutee bakka adiis banna. Dandeenye Afur. fuudhaan shan ja'a torba Caalaa bultume. hin arganne carraan keessan dhumatee jira isin deebisuu ni dandeessan. Galaanaa gaarumsaa. Baay'ee carraa lama qabdan Caalaa daggafaa. hin arganne Ana jeebannaa sana hin beektu. waa akkasii Laalatti harkata. Mee weelloo isaa banii. Bannaa akkama wallaaltu. waan beenu Wallahi likkitti isinii bananii amma fa'a. Shaamboo joottee. hin arganne carraan keessan ta'ee jira. Weellisaan amma obboleessa Galaanaa Gaaromsaa Caalaa Gaaromsaati. Gareen baan qophaa'a. Gareen baan weellisuun amma isin gaafadhu shamara. Sirba isiisan sirbitanii maqaa qofa yoo dubbistan qabxii guutuu argachuu dandeessan. Deemsa damla biraa adiisaadha. Borraadhaa gaa'imani. Weellisuun tun eenyu maqaan ishii? Tokko. Lama. Sadi. Afur. Artistii Ja'a. guddoo sana qaanyeessuun gaa salphina. Halloo daawwee. Hin arganne carraan keessan tokko carraa lama qabdanii tokko. Lama. Saaliyaa Saamii. Hin arganne carraa tokko qabdanii tokko. Lama. Sadi. Afur. Haannaa Muhammad. Egaa hin arganne isin qabxii kana. Warra garee Aatiif kenna. Weellistuun tun weellistuu beekamtuudha. Warri garee A. Deebisuu dandeennaa? Eh, Faaxiyaniyaa. Egaa gareen argatee jira. Weellistuun Faaxiyaniyaati. Gaafii isin gaafadhe keessa gaafii lama isin gaafadhe gaafii lamaanuu gareen to'aa fi baa garee isin gaafii gaafatamtan dhabuudhaan gaafii garee baa gaafatamtan irraa deebisuudhaan qabxii lama duwwaa jirtanii isin haga ammaatitti qabxii tokkollee hin deebisne ammallees gaafiin keenya itti fufu. Egaa gaafiin keenya akkuma itti fufutetti jira Oro Challenge YouTube keenya YouTube
Kushland kan irratti isinii dhiyaatu namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan YouTube kun isin bira ga'e subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isin jecha ammas gara gaafii keenyaatti isin deebisna. Gareen A. Hayyee gaafii kana sirba isaa sirbuu baatanis maqaa isaa yaaluuf yaala. Apa dah macam ni? Tokko. Lama. Bannaan du'aaloo. Hin argane carraa lama qabdan. Tokko. Wajjin mari'atuu dandeessan. Haga ammaatitti haaromti yaalaa tamam yaalaa jiru tamam atis yaaluu yaala. Tokko. Lama. Shantame. Lama. Carraa sadii qabdan keessa carraa lama yaaltanii galtanii carraa tokko isin hafee tokko. Ira deebisuu dandeessaa? Hayyee irra isin deebisuu danda'a. Hayyee Kumsa. carraa